Carraan hojii ogummaan deeggarame milkaa'ina galmeessaa jiran itti gaafatamaa ittaanaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Fufaa Garmaama. Giddugalli kalaqaa Orbit Entrepreneurship babal'isuun haala danda'amu irratti leenjii kenne. Leenjichi hojii uumtotaa fi qaamolee hawaasaa filataman akkasumas qooda fudhattoota magaalaa Adaamaatiif kenname. Giddugalli kalaqaa Orbit damee fayyaa irratti milkaa'ina hojii kalaqaan ragaa dhaabbilee fayyaa dijitaalessuu argame bu'uureffachuun gama manufakcharingii qonnaa fi tajaajilaatiin piroojeektii bocuun hojii eegaluutu ibsame. Hooggantuu ittaantuun giddugalichaa Aadde Beezaa Kiflamaariyaam leenjitoonni iddoo giddugalichi hin jirrettis hawaasa keessatti damee adda addaan kalaqni akka jajjabeeffamuuf gahee bahatuu jedhan. Damichi qooda fudhattoota hedduu qaba waan ta'eef ilaalchi waliin hojjechuu fi tokko kan biraa gargaaru akka uumamu tolchuun hawaasa keessatti hojimaata entrepreneurship qabatamaan mul'isuun kaayyeeffanne. የተለያዩ የቢዝነስ ሀሳቦችን እርስ በራሳቸው ተጋግዘው ዴቨሎፕ እንዲያደርጉ እና ኢኮሲስተሙን አንድ ላይ ማለት ኢኮሲስተሙ ብዙ አክተሮች አሉት። መንግስት አለ፣ ፋይናንሰሮች አሉ፣ ሌሎች ቢዝነሶች አሉ፣ ኢንቨስተሮች አሉ። እሱን አንድ አሰባጥሮ አንድ ላይ ሰፖርቲቭ ኢኮሲስተም ለመፍጠር ነው። Aadde Zeenab Amboo hirmaattota leenjichaa keessaa takka qacaramtee hojiirra turte keessaa bahuun hojii uummatteen of bira dabartee namoota biroo 20maaf hojii uumteerti. Yaada gara gochaatti geeddaruu fi jijjiiramaaf of qopheessuun milkaa'inaaf geessa jetti. Ciminni kenna wanti addan godhu maali? Waan tokko dafnee gara hammayyaatitti dorgomaa akka ta'an dorgomaa taanee oomisha keenya qulqullina isaa eennee gabaa keessa akka galoonti nu gargaari maalidha? Hammayyaa'uudhaaf qophaa'uudha, jijjiiramaaf qophaa'uudha, rakkoo jiru furuudhaaf qophaa'uudha, of kennuudha, hifachuu dhabu bu'aa bayiin jiru hundinuu inuma darba. Boruu ammoo guyyaa biraati jedha tattaafachuudhaan jedha. ስሜ ኤልያስ በለጠ ይባላል። ባለፈው ዓመት ተመራቂ ነኝ። ኤልያስ በለጠን ጀዳማ ዲግሪ jalqabaan bara darbee eebbifame. Digirii lammaffaa immoo amma yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii Adaamaatti barataa jira. Leenjicharraa akkatti yaadni gara biizinasiitti jijjiiramu hubadheera. Hirmaattonni leenjichaa qaama adda addaarraa dhufan ammoo muuxannoo isaanii naaf qoodaniiru. Kana malees hojii biizinasii keessatti hariiroo cimaa uumuu haala itti danda'amu leenjii kanarraa fudhadheera. ስልጠናው ላይ የተገኙ ከተለያዩ ተማሪ ያለ ሰራተኛ ያለና ከነሱ የተለያዩ ልምዶችን ሼር አድርጌያለሁ። Saganticha irratti kan argaman itti gaafatamaa ittaanaan waajjira carraa hojii uumuu fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Fufaa Garmaama lammiileen hojii beekanii fi ogummaa itti gonfatan irratti akka bobba'an gochuun bu'a qabeessummaa gama hundaa mirkaneessaa jiran. Namni waan hojjetu beekutu irra jiraata. Potenshaala magaalli qabdu naannoo ofii qaban beekee leenji'ee ga'umsa sanaaf qabu erga beekee booda hojicha irratti akka bobba'uu qabu. Kanaaf kana dura nama daabboo nyaachisna jedhu sana irra darbee namni ogummaadhaan beekee waan hojjetu sana bu'a qabeessa akka ta'uudhaa fi sanaaf immoo paakeejiiwwan deeggarsaa barbaachisan guutamuufiin akka qabu sanaan mootummaan karoorsee hojjetaa jira jechuudha. So waajjirri carraa hojii uumuuf ogummaa magaalaa Adaamaa bara darban namoota hedduudhaaf dargaggoota hedduuf carraa hojii uumuu danda'ameera. Ammas gosoota hojii gara garaadhaan carraa hojii uumaa jira. Uumuu qofa miti leenjisaa jira jechuudha. Leenjiin soft skilliin, hard skilliin akkasumas immoo entrepreneurshippiin